Ashamaan kam jirtu harka fuunee jaallatamtoota maatii Waaqayyoo akkasuma hordoftoota keenya maatii chaanaalii keenya yuutuubii Waaqayyo nagaatti fayyaatti nu eegee yeroo kanaan gosaatti guddinee baay'inee galateeffannaa yeroodhaaf xinnoo gargar babal'annee turreerra. Har'a garuu jaalala Waaqayyoo ta'ee mata duree haaraa qabannee walitti deebineerra. Egaa baroota hundumaa keessatti Waaqayyo nu gargaare guddisnee baay'inee galateeffannaa. Chaanaalii keenya sabiskiraayib gochaa, sheer gochaa akkasiin hordoftan sagalee Waaqayyoo amma barachuudhaaf jennu kanas kanaan dura barataa turres maatii keessan hiriyoota keessaniif sheerii akka gootan asumanis hin gaafanna. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Egaa mee yeroo kana kallattimaan dubbii sagalee Waaqayyootti dabarraa. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo dubbii kee akka nuyi barannuuf yeroo kana waan nu laatteef sagalee keessa qulqulluu waa'ee guyyaa borii, waa'ee guyyaa deebi'uuf keetii isa nu barsiisuudhaaf ati yeroo kana yeroo nu laatte kanaaf si galateeffataa. Ammas kun fuula kee duratti argamnee kan jiru kun si kadhannaa. Balballi waaqarraa nuuf haa banamu dubbii kee akka ta'utti nutti dubbadhu. Waan sirraa dhaga'uudhaaf jennu kana akka nu ittiin jabaannee dhaabannee guyyaa dhufaatii keetii isa lammaffaa sana eeggannu fayyisi. Inni hamaan dubbii kanaan mormuudhaaf qilleensichaaf laficha qabatee jiru hundumti yeroo kana jalqabee ittaan eeggamamu. Ati dubbii keetiin nutti dubbadhu maqaa Yesuus Kiristoos. Egaa akkuma isinitti mee dubbii sagalee Waaqayyoo yeroo nu walii wajjin ilaallu walii wajjin hirmaannuudha. Waaqayyo yeroo kana sana kennee guddinee baay'inee galateeffannaa. Guyyaa irraa kana dubbii Waaqayyoodha. Mul'ata Yohaannisiin boqonnaa 3:8 kaasee hamma lakkoofsa 12 walii wajjin ilaalla. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkana jedha sagaleen kuni. Ergichi si hojii kee beekaa, ati humna xinnoo qabdaa, garuu dubbii koo eegdeetta. Maqaa koos hin ganne kunoo ani balbala banamaa fuula kee dura jiru isa namni tokko illee cufuu hin dandeenye siif kenneera. Kunoo warra walga'ii seexanaa keessa Yihuudoota otoo hin ta'in sobanii Yihuudoota ofiin jedhan sitti nan kennaa. Kunoo isaan kun dhufanii miilla keetti akka kufanis si jaallachuu koos akka beekan nan godha. Ati dubbii koo isa obsaan danda'u sirraa barbaadu waan eegdeef. Anis immoo yeroo qorumsi guutummaa biyya lafaa irratti namoota lafarra jiraatan hundumaa qoruudhaaf dhufutti isa jala akka deebaatuuf si eega. Ani dafee nan dhufa namni tokko illee gonfoo mo'ichaa isa kan keetii dura akka hin fudhannetti isa qabdu jabeessee eega. Isa immoo sana mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti utubaa nan godha. Isa keessaas matumaa hin baafamu. Maqaa Waaqayyoo kootii maqaa mandara Waaqayyoo kootii Yerusaalem ishee haaraa ishee Waaqayyoo koo biraa Waaqa keessaa gadi buutu maqaa koo isa haaraas utubaa irratti nan caafa. Yeroo nuyi waa'ee waldaatti ishee ammaan nuti yaadannee waa'ee waldaa Filaadelfiyaa ilaallu amaloota garaagaraa kan qaban waldoonni ishee fakkaatan ishee maajjii waldoonni torba akka jiran macaafa qulqulluu mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 irraa kaaftanii amma boqonnaa 3 kanatti sirriitti arguu dandeessu. Mul'ata kana kan barreesse Yohaannisidha. Yohaannis eessa taa'ee mul'ata kana barreesse kan jiruu fi Phaaximoo iddoo jedhamtu bishaan gidduu biyya bishaan gidduu keessa taa'eetu ergaa kana Waaqayyo harkaa fuudhee barreesse. Waldaan kun kan isheen keessa jiraattu seenaan akka dubbatutti biyya ishee xiqqaa keessa jiraatti jedha. Waldaan achi jiraattu kun yookaan immoo seenaa waldaa kanaa Yohaannis akkasitti barreessu kuni amala mataa isaanii dadii akka isaan qaban argina iddoo kanatti. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 irratti waa'ee Efesooniin agartu. Lakkoofsa 1 kaaftanii waldattii isheen Efesoon kun amala mataa isheetii qabdi. Akka amala isheen keessa jirtuu fi seenaa ishee isa dhugaatu Waaqayyoo mul'ata Yohaannisitti agarsiisa. Waldaa Simirnaa yoo dhaqxan ilaaltanis akka kanuma amala mataa isheetii qabdi. Amala ishee kaanii wajjin waliin fakkeessuus qabdi. Amala ishee kaan irraa adda ishee godhuus qabdi. Ishees waanuma isheen keessa jirtu Yohaannisiin mul'ataan kennamaa fakkeenyaani. Isheen tokkummaa waldaa Pergaamooniidha. Isheen kunis amala mataa isheetii qabdi. Wanta waldoota warra kaanitti wal ishee fakkeessuu qabdi. Wanta adda ishee godhuus qabdi. Inni itti aanu waldaa tiyaatiraati. Waldaan tiyaatiraa amala mataa isheetii qabdi. Waldoota warra kaanii wajjin amala wal ishee fakkeessuu qabdi. Inni itti aanu waa'ee waldaa Saardeesiiti. Waldaa Saardeesis akkuma kana inni namarraa dubbise waldaa Filaadelfiyaati. Seenaa waldaa Filaadelfiyaa immoo ilaaluudhaaf adeemutti jirra. Inni ittiin waa'ee waldaa kanaa xumurra kaa'amee jiru waldaa Laayidooqiyaati. Ishee waldaa Laayidooqiyaa kunis ergaa mataa isheetii amala mataa isheetii qabdi. Waldoota warra kaanii wajjin waan wal ishee fakkeessuu qabdi. Akkasumas amala dhuunfaa mataa isheetiis qabdi. Garuu
Yohaannis gaafa barreessuuf waa'ee waldoota kanaan qabee gaafa ergaa kana barreessu jalqabbii masaarratti Efesooniinis, Saardeesiinis, Pergaamooniinis, Tiyaatiraas, Filaadelfiyaa kanas, Laayidoqiyaas jaafuma jalqaba barreessuu jalqabu ani hojii kee beekaa jedha. Eenyutu akka jedhe Yohaannis utuu hin taane Yesuus abbaa ergaa kanatu ani hojii kee beekaa jedhee jalqaba. Hojiin keenya gaariisa ta'u gadheessa ta'u abbaa hojiin keenya duratti sirriitti ifaa ta'e Yesuus Kiristoos akka ta'e arginaa jechuudha. Kanaafuu kallattii maal waa'ee gara waldaa kana waldaa Filaadelfiyaa kanatti gaafan deebinee walii wajjin ilaallu waa'ee amanamummaa argitu iddoo kanatti. Waa'ee amanamummaa isin agartan tokkoffaa amanamummaa Waaqayyoo argitu, inni lammaffaan immoo amanamummaa waldaa kanaa argitu. Jireenya dhala namaa tokko keessatti duuka buutuu Kiristoosiif wantoonni kun lamaan barbaachisaadha. Nuyi warri Kiristoositti amanne, warri duuka buutuu Kiristoos hin taane, eenyummaa Kiristoosii warri jireenya keenya irraa qabnu, fakkaattii Kiristoosii warri taanee jirru, isan waamee, isa lammaffaa nu dhalachiisee, isa hafuura isaa nu keessa kaa'ee qabsiisa isaa nu kenne. Kanaaf jireenya amanamummaa qabaachuu akka qabnu dubbii sagalee Waaqayyootu lafa kaa'a. Akkasumas Waaqayyoo warra waame kanaaf amanamaa akka ta'e sagalee Waaqayyoo irraa sirriitti ilaaluu dandeenya. Dubbii Waaqayyoos nu ibsa. Keessumaa waldattii kana yoo teenye ilaalle Waaqayyoos jireenya waldattii kanaaf eenyummaa ishee waan isheen irra jirtu irra dhaabatee waa'ee waldaa kanaaf amanamaa akka ta'e. Waldattiin kunis humni ishee akka qabu, humni ishee qaqqabu addiisu isa ishee waame kanaaf baay'ee amanamtuu karaarra akka jirtu dubbii Waaqayyoof jireenya ishee qopheessitee yeroo hundumaa akka sagalee Waaqayyoo kanatti jiraachuu akka isheen feetu jiraataas akka jirtu argina. Egaa walumaa gala amanamummaan namaafis Waaqayyoofis akka barbaachisuudha. Kana jechuun namni tokko nama akka isaatiifis amanamuu akka qabu, Waaqayyoo isa waameefis amanamuu akka qabu argina. Waaqayyo immoo namaaf in amanama jechuun dubbii isaatu hin geeddaramu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyootu namaaf in amanama gaafa jedhu yookaan immoo siif amanama Waaqayyoo gaafa jedhu dubbii isaatu kan hin geeddaramne, wanta siin jedheef wanta sitti dubbate sana kan hin geeddarre, jecha isaa eeggatee yeroo ofii isaatti tolee fi yeroo isa barbaachisetti argamu akka danda'u kanaan waaqummaan isaa mirkanaa akka ta'e sagalee Waaqayyoo irraa hubachuu dandeenya. Kana jechuun maal jechuudha? Waan godhe hundumaa keessatti jireenya gaabbii akka hin qabaanne, nan gaabbii akka hin jenne walii wajjin ilaallaa jechuudha. Waaqayyo amanamaadha gaafa jedhu gara waldaa Filaadelfiyaa amma kanatti gaafa deemnu Waaqayyotu waldattii kanaaf amanamaa akka ta'e yookaas immoo yaada waldattii kanaatiif baay'ee Waaqayyo amanamaa akka ta'e garra. Waldaa isheen Filaadelfiyaa kun illee Waaqayyoof amanamummaa akka isheen qabdu walii wajjin ilaalla. Mee jalqaba akka isheen Waaqayyoof amanamummaa qabdu, jireenya Waaqayyoof amanamu akka isheen qabdu sagalee Waaqayyoon wajjin wal bira qabnee ilaalla. Innis lakkoofsuma 8ffaa isaarraa amanamummaa waldaan kun Waaqayyoof qabdu argina. Lakkoofsa 8ffaa isaarraa maal jedha? Ani hojii kee beekaa, ati humna xinnoo qabda garuu dubbii koo eegdetta, maqaa koos hin ganne jedheetu kunoo ani balbala banamaa isa namni tokko illee cufuu hin dandeenye siif kenneera jedha. Inni nu ilaallu waldaan kun Waaqayyoof jireenya amanamummaa qabdi jennee kan nu ilaallu tokkoffaa irratti waldaan kun humna xinnoo akka isheen qabdu Waaqayyootu isheedhaaf dhugaa ba'a yookaan isheedhaaf raagaa ba'a. Garuu humna xinnoo qabaattu malee Waaqayyoof amanamtuudha. Baay'ee amanamtuudha jireenya Waaqayyoodhaaf. Humni ishee xiqqoodha garuu amanamtuudha. Dandeettiin ishee xiqqoodha amanamtuudha. Kana jechuun maa inni Waaqayyoof jiraachuu keessa haalli hin daangessu jechuudha. Waaqayyoof ta'uu keessa haalli hin daangessu. Humni waldaa kanaa xiqqoodha. Waldoota warra kaanii wajjin wal bira qabne gaafa ilaallu waldoonni inni kaan beekumsaan, kaapitaalaan, iddoo buufata dooniidhaan, iddoo daldalaadhaan seenaawwan gurguddaa garaagaraa qabu. Garuu isheen kun adda kan ishee godhu humni waldaa kanaa xiqqoodha jedha. Garuu Waaqayyoof amanamtuudha jedha. Inni lammaffaan akka waldaan kun amanamtuu taate kan nuyi irratti arginu dubbii sagalee Waaqayyoo ammaarraa dubbii koo eegdettaatti jedhe. Waldaan kun dubbii Waaqayyoo akka isheen eegdu, dubbii isa baratteef isa dhageesse, isa isarraa barattee fi
isa namoota waa'ee isaa barsiisan irraa baratte sanaa hin eegdii jedha. Eeguun hojii tokkodha. Waan hundumaa keessatti eeguun hojii tokkodha. Waaqayyo Addaamiin iyyuu iddoo dhaabaa Edeen keessa gaafa kaa'e Caafa Seera Uumamaa boqonnaa 2:18 irratti kaaftanii yoo ilaaltan eegittiin jedhe. Eeguun waan tokkodha. Dubbii sagalee Waaqayyoo kana isa dhageenyu kana akka nuti eegnu barbaada. Eeguu jechuun wanti tokko akka hin banne, wanti kan biraan akka ittiin dabalamne, wanti isaan fakkaanne tokko dhufee akka ittiin makamneef eeguu kan qabudha. Dirqamni waldaan kiristaanaa qabdu dubbii sagalee Waaqayyoo kana eeguu kan isheen qabdu jechuun maayinni barsiisa Kiristoosiin fakkaatee barsiisi kan biraan akka dhufee ittiin dabalamne, raajii isa kan isaatii fakkaatee raajii mormaa akka dhufee ittiin dabalamne, bulchiinsa kan Kiristoosiin fakkaatu fakkaatee dhufee bulchiinsi kan biraan akka ittiin dabalamne waldaan kiristaanaa dubbii sagalee Waaqayyoo isa baratteef isa fudhatte eeguu akka isheen qabdudha. Waldaan kun isuma kana raawwatte. Bara barsiisii dogoggoraan, bara raajii dogoggoraan, gaalamoonni namoota hafuura ejjaa, hafuura adda addaa qaban waldoota kiristaanaa adda addaa keessa mancaasaa turan keessa inni kun waldaa kana keessatti akka hin raawwanne hin taaneef waldaa cimsitee dubbii Waaqayyoo kana eeggattu ta'uu ishee Waaqayyo matu karaa nama isaatii kana dhugaa ishee dhaabaa. Inni itti aanu maqaa koos hin ganne jedha. Maqaa Waaqayyoo kana akka isheen eeggattu. Yeroo tokko tokko teessan ilaaltanii wanti nuyi hangafoota keenya yookaan abboota keenya irraa barraa dhufne keessumaa dhaloota warra kan keenyaa har'aa akka koomuriidhaan sadarkaan amma keessa jiraannu kan osoo hin taane abboota keenya yoo teessan ilaaltan maqaa abbaa kootiin eeggadha jedhu. Jechi kun afaan isaanii keessa jira. Hoggaa waa gochuu barbaadan, hoggaa waa raawwachuu barbaadanii maqaa abbaa kootii akkaman godha jedhu. Namni lafuma irratti iyyuu hangafa isaa maqaa isaan eeggata, abbaa isaa maqaa isaan eeggata, sarii isaa qomoo isaa maqaa isaa hin eeggata. Nun immoo eenyuun kan nu eeguu qabnu maqaa Waaqayyoo isatti amanne kan eeggachuu qabnu. Maqaa Waaqayyoo eeggachuu jechuun wanta Waaqayyoon hin ibsine hojjechuu dhiisuu jechuudha walumaa gala. Waaqayyoo wanta isa hin ibsine. Machaa'uun Waaqayyoon hin ibsu, hanni Waaqayyoon hin ibsu, ajjeesuu Waaqayyoon hin ibsu, ejjuu Waaqayyoon hin ibsu, jibbuun Waaqayyoon hin ibsu. Wantoonni kanaaf kana fakkaatan, wantoonni amala kana fakkaatan calaqqisan hundumtiyyuu wanta Waaqayyoon hin ibsinedha wanta ta'eef kana hojjechuutti maqaan Waaqayyoo akka hin xuroomne, akka hin banne, hormoota duratti maqaa Waaqayyoo akka hin arrabsamnee fi wanta Waaqayyoon hin ibsine, Waaqayyoon hin fakkaanne hojjechuu irraa of eegudha jechuudha. Kanaafuu waldaan kun waan Waaqayyoon hin fakkaanne irraa hojjechuu irraa of eegaa jirti. Kanaafuu Waaqayyo maal ittiin jedhee maqaa koo hin ganne ittiin jedhe. Waaqayyo amanamaadha kan jedhameef tokkoffaa irratti dubbii isaatu kan hin geeddaramnedha. Waaqayyo amanamaadha kan jedhameef dubbii isaatu kan hin geeddaramnedha. Waaqayyo waan dubbateef haala ilaaleen dubbatu, yeroo ilaaleen dubbatu jechuun barri tokko gara kanatti adeemaa jira akkas ta'e naa laata jedhee dubbatu. Waan dubbatu hundumaaf sababa qaba. Keessumaa yoon akka fakkeenyaatti waan tokko kaasee isinitti dubbadde raajota keessaa, raajota kakuu moofaa keessaa seenaa Ermiyaas yoo sirriitti gadi fageenyaan ilaaltan yookaan dubbistan Waaqayyo Ermiyaasiin gaafa kaasee ani gara haadha kee keessatti raajii akka taatu si barbaade jedhe. Sababaan si kaasee jedhe. Ermiyaas filannoo isaa miti. Garuu kan nama ajaa'ibu Waaqayyo gaafa itti dubbatu ani si wajjin jiraatti jedha. Kanatti diigdee hin diigama. Kanatti dhaabdee hin dhaabata. Kanatti buqqeftee hin buqqaa. Kanatti ijaartee immoo hin ijaarama jedhe. Wanta hundumaa Ermiyaasitti dubbatee kaase. Garuu kan nama ajaa'ibu luboonni mana qulqullummaa geggeessan Ermiyaasiin faallaa hojjetu. Luba mana qulqullummaa kan geggeessan. Mootota biyya bulchan Ermiyaasiin faallaa hojjetu. Raajonni iddoo aarsaarra dhaabatanii tajaajilan faallaa Ermiyaas. Wanta Waaqayyo isatti dubbate dubbatu, faallaa isaa dubbatu. Ermiyaas guutummaa biyya lafaa keessaa qophaasaa akka namaatti. Mootonni duukaa kan hin jirre, luboonni waldaa geggeessan duukaa kan hin jirre, raajonni hiriyoota isaa isa fakkaatan duukaa kan hin jirre, waan Waaqayyo irraa kallattii dhaga'u duwwaa hojjetu. Kanaafuu bara raajonni baay'een ka'anii barri kun bara quufaadha jedhan, Ermiyaas immoo Waaqayyo irraa dhagee barri kun bara beelaatii jedha. Bara namoonni barri kun bara nagaadha jedhan, raajonni baay'een ka'anii barri kun bara nagaadha jedhan, Ermiyaas immoo lafaa ka'ee barri kun bara lolaatii jedha. Dhiigatu garmalee dhangala'aa jedha. Garbummaatu jira, hin booji'ama sabni ni jedha. Wanti kun waan kana fakkaatu yeroo dhagaan Ermiyaasiin qabaniidhaa turan. Mootota duratti jibbamaadha, luboota duratti jibbamaadha, raajota gidduutti jibbamaadha. Kanaafuu dubbiin Waaqayyoo kan hin geeddaramne jechuun
baay'ina namootaa kana ilaalee danuu luboonni irratti kaan gara lubootaan gorre Waaqayyo. Danuu raajonni irratti kaan garee raajotaan gorre Waaqayyo. Mootiin biyya geggeessu waggaa irratti garee mootiin gorre. Dubbii afaan isaatii isa Ermiyaasitti dubbate kabajuudhaaf jecha akkuma Waaqayyo Ermiyaasitti dubbate sana ta'a. Raajonni baay'een ba'anii dhaabatanii nagaadha barri kun jedhanii dubbatanii barichi nagaa ta'uu dhiisa. Ermiyaas garuu nagaan hin jiru dubbiitu ta'a jedhee isa Ermiyaas jedhee ta'a. Kana jechuun Waaqayyo dubbii isaatiif amanamaa ta'uusaa argina. Sadarkaa jalqabaa irratti jechuudha. Waaqayyo dubbii isaatiif amanamaa kan nuyi jennuuf inni jalqabaa tokko jettanii kan isin ilaaltan Saaraatu yookaan immoo Saaraaf Abrahaamtu dhala argate. Dhabduudha. Waa'ee seenaa Saaraaf Abrahaamii yoo ilaaltan macaafa seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaaftanii argitu. Waaqayyo Abrahaamitti dhaqee dubbata. Ka'ii bahi gara biyya si agarsiisuu deebiitti jedhe. Biyya sana kallattiin isaa iddoo akkas jedhama jedhee Waaqayyo itti dubbachuudhaan yoo baate hin deeme. Abrahaam qe'ee abbaa isaatii, goorantoo isaa, fira isaa, lammii isaa gadhiisee haadha manaa isaa fudhatee ba'e. Garuu akka namaatti waa hin dhaqee hojjetuuf Waaqayyo sin eebbisa ittiin jedheef jalqaba Abrahaamiin kan argate eebba lafarraati. Qabeenyaan eebbifamuu jalqabe, bushaayeedhaan eebbifame, saawwaniin eebbifame, horiidhaan eebbifame, waan baay'eedhaan isa eebbise. Garuu Abrahaam dhala qabu. Nama borqee isaa dhaalutu jiru. Keessumaa dhuftanii ilaaltan sababa qabeenyi isaa garmalee baay'ateef tiksiintuun kan Abrahaamiin tissanii fi kalloo tissan waa walitti guddisanii fi seera uumamaa boqonnaa 13 keessatti lafas gargar hirmaatan qabeenya isaanis gargar hirmaatanii ba'an. Boqonnaa 15 irratti waa'ee baay'ina qabeenya isaatii kanaaf borimmoo nama isa dhaalu kan hin qabneef Abrahaam utuu gadduutti jiru Waaqayyo ergamaa isaa itti erge Abrahaamiin abjuu keessa sodaatiin ittiin jedhe. Maaliif jennaan inni ati sodaataa jiru tokko sin dhaalu jedhe. Maal sodaataa jira Abrahaam? Namicha Damaasqoo tokkotu mana isaa ta'a. Aniif Saaraan gaafa duunu waan itti dadhabnee hojjetanne kana kan dhaalu namicha kanaa dhaqnee jedhee sodaata. Waaqayyo garuu lakki namicha kee keessa jiru kana kan si dhaalu. Kan si dhaalu isa jilba kee keessa argamuudha. Kan si dhaalu isa jilba kee keessa dhufuudha. Hin sodaatin ittiin jedhetti dubbata. Yeroon sun Abrahaam yeroo Waaqayyo akkasittiin jedhee dubbatu yaada Abrahaamitti wanti dhaga'amu hundiniyyuu abdatee dhiisa malee waan bira ga'e arguutti fakkaatu. Ilaalaa kanatti dubbatee Waaqayyo yeroo Waaqayyo Abrahaamitti dubbatu waggaan isaa 75. Bara Waaqayyotti kan raawwatu garuu seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irratti ammas Waaqayyo gara isaa deebi'ee dhaqeetu akkasittiin jedha. Ammas Waaqayyo deebi'ee gara isaa dhaqee akkasittiin jedha. Yaa Abrahaam jedhe hin sodaatin jedhe. An Elchaadaayidha. Elchaadaay jechuun isa hundumaa danda'udha jedheetu Waaqayyo Abrahaamitti dubbata. Ani hundumaan danda'a. Waaqayyo inni dubbiin isaa hin geeddiramneef hin galagalle kun nama waggaa 99 dhaqeetu an Elchaadaayidha jedha. Elchaadaay jechuun isa hundumaa danda'u jedha. Hundaan danda'a jedha. Waggaa 99tti dhufee seenaa geeddaruu hin danda'a? Eeyyee. Dubbii isaatu hin geeddiramu. Waggaa 75tti kakatee fi waggaa 99tti dhaqee raawwate. Dubbii Waaqayyootu geeddiramaa waan hin taaneef. Yoo dhaqxanii ilaaltan macaafa seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 11 irraa kaaftanii gaafa ilaaltan sababa lafa guuraniif yommuu ergamaan Waaqayyoo dhaqee Saaraatti dubbatu hin amanne jedha. Hin sodaatte. Wanta inni itti dubbatu sana dhugaadha jettee fudhata waan hin jirreef sodaachuutti jirti. Garuu ergamaan Waaqayyoodhaa bara eegariyyoowwan jedhe lakkoofsa 14 kaaftanii gaafa ilaaltan bara eegariyyoowwan ati mucaa ilmaa hin baatta. Yoom bara eegariyyoowwan jedhe. Dubbiin Waaqayyo amanamaadha waan ta'eef waggaa isa itti dubbate sanatti Waaqayyo Saaraa ilma baachise. Maaliif jennaan dubbii isaatu dubbiin geeddaramne. Tokko lammaffaa kaniin walii wajjin ilaallu Waaqayyo dubbii isaatu hin geeddiramu kan nuyi jenneef tokko lama jettanii balbala banamaa kenneef waldaa kanaaf. Sheekam waldaa Filaadelfiyaadhaaf. Yoo dhaqxanii ilaaltan lakkoofsa 8 gara dhumaa isaarra gaafa dhaqxanii ilaaltan balbala banamaa isa harki nama tokko cufuu hin dandeenye siif kenneera jedha. Siifan kennaa miti siif kenneera. Siifan kenna yoo jedhe wanta ganaa ta'udha. Siif kenneera kan jedhamu kan harkarra jiru. Kana jechuun waa'ee dhimma kanaa yoo teessa ilaalta waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Biyya tokko sadeeman miti balballi banamaa isa kanaa. Magaalaa tokko gara magaalaa biraatti sadeeman miti. Waajjira tokko gara waajjira biraatti isa guddatan miti. Sadarkaa tokko irraa gara sadarkaa biraatti sadeeman miti. Inni kun waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Harki namaa cufuu kan hin dandeenye, harki namaa banuu kan hin dandeenye mootummaa Waaqayyo. Waaqayyo banee karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos. Hunduma keenya cubbuudhaaf du'a keessaa fuudhee gara jireenyaatti akka nuyi gallu kan godhe balbalicha banamaa sanatti fidee kan nu naqe karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nuuf kennan. Qulfiin isaa isa harkaa nu bahe. Tokkoon keenya karra mandarichaa irra jirra warri Yesuus Kiristoos taman. Kanaafuu waldattii kanaan akkasittiin jedha. Balbala banamaatu fuula kee duraa banamee siif kennamee jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaata.
Namoonni baay'een yommuu waa'ee mootummaa Waaqayyoo dubbatan kana, waa'ee balbala banamaa itti himan kana namoonni baay'een gammachuu guutuu hin qaban. Maaliif jennaan jireenya isa lafarraa kana waan barbaadaniif. Yeroo gabaabamatti tajaajilta yeroo namootaaf kadhattan illee waa'ee seektara irra jiru irraatii gara seektara biraatti guddachuu isaa yoo itti barbaada. Biyya keessa jiru gara biyya kan biraatti yoo darbe akka darbuuf itti dubbatte barbaada. Malee wanta inni baay'ina nama kanatti hin barbaanne waa'ee mootummaa Waaqayyoo kana kan keessa sarka jira yoo ittiin jiran dhaloota sammuu isaanii banamaa ta'e irraa kan hafe baay'een dhaloota kanatti kan hin gammanne. Wanti baay'ee nama gammachiisu garuu waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Balbala isaatu banamee siif kennamee jira jedha. Utuu isa lafarraa ta'e firaan sii banamaa firaan deebi'ee sirratti cufama. Obboleessaan sii banamee obboleessuma sirratti cufama. Maatiiwwan sii banamee maatiin sirratti cufama. Garuu isa kana Waaqayyo inni dubbiinsa hin galagalle akkana jedha. Balbala ani banee siif kenne kana namni kan biraan banuus cufuus hin danda'u jedha. Haaleluyyaa. Banuus cufuus hin danda'u jedha. Inni itti aanu sadaffaan sobdoota harka kee keessan buusaatti jedhe waldaa kanaan. Warra haca barbaran, warra horii hojii waliin naan, warra sobanii fakkaatanii adeeman, bifa fakkeenyummaa qabaatanii warra deeman garuu ta'anii warra hin argamne. Lakkoofsa 9 irraa akkana jedha. Kunoo warra walga'ii seexanaa keessa Yihuudoota utuu hin ta'in sobanii Yihuudoota ofiin jedhan sitti nan kenna. Kunoo isaan kun dhufanii miilla keetti akka kufan si jaallachuu koos akka beekan nan godha jedha. Yihuudoota miti jarri kun jedha. Sobanii Yihuudoota fakkaatu jedha. Ilaala deeffadhu. Hin fakkaatu malee Yihuudoota miti. Sobanii Yihuudoota fakkaatu. Walga'ii seexanaa keessa deddeebi'u jarreen kun hafuura sobaa qabu. Isaan kanan dabarsee harka keetti kennaa jedhe Waaqayyo. Dubbiin isaa kun waan hin gedderamneef sobdoota kana waldaa kanatti dabarsee laata. Iddoo kan biraa keessa garuu yoo dhattanii ilaaltan bifa ija naqanii keessa galaniiru. Bifa barsiisa dogoggoraa naqanii keessa galaniiru. Wallaalchisanii gowwoomsanii ba'u. Tuffatamni waldoota garaagaraa iyyuu sababa kanaafidha. Waldaan isheen kun garuu dubbii Waaqayyoo qabattee waan jirtuuf, sagalee Waaqayyoo jabeessitee eegaa waan jirtuuf akkasittiin jedhe Waaqayyo. Ani warra Yihuudoota utuu hin ta'in sobanii Yihuudoota ofiin jedhan warra walga'ii seexanaa keessa deddeebi'an harka keettan dabarsee kennaa jedhe. Waaqayyo akkuma jedhe waldaa kanaaf amanamummaa isaa kana raawwate. Inni arfaffaan waldattii kanaan dafeen dhufatti jedhe. Ishee kana xinnoo jabeessanii isinitti dafeen dhufa jedhe. Nama dafeen dhufa siin jedhee si biraa ba'ee baay'ee hammam akka dhimmite eeggatu beekta. Namni tokko si biraa deemuudhaa ka'ee dafeen dhufa yoo siin jedhe dafeen dhufa kan jedhamu kun waan sa'aatiin sana namatti hin himamnedha. Waan guyyaan sana namatti hin himamnedha. Waan torbanni sana namatti hin himamnedha. Sii jedhe garuu gammachuu akkamii akka qabdu, hawwii akkamii akka qabdu, fedhii akkamii akka qabdu ilaaliyaatu iyyuu. Gaafa namni tokko si biraa deemuudhaaf ka'u, namni ati baay'ee jaallatu tokko si biraa deemuudhaaf ka'ee dafeen dhufa siin jedhu, waadaa akkasii siin galu, hagam akka gammaddu ilaali. Waldattii kanaan Yesuus Kiristoos akkasittiin jedhe, dafeen sii dhufaatti jedhe, gara kee dhufa. Garuu yoom akka dhufu, sa'aatii akkamii akka dhufu dubbachuudha yoo baate jecha dafeen dhufa jedhu kanaaf waldaan kun Waaqayyotu jecha amanamummaa qabutti dubbataa jira. Mi lakkoofsa 11 irraa maal jedha? Mul'atu Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irraa maal jedha? Akkana jedha. Ani dafee nan dhufa jedha. Namni tokko illee gonfoo mo'ichaa isa kan keetii si dura akka hin fudhatamnetti isa qabdu jabeessi eeggatu. Maal qabdi? Gonfoo mo'ichaa qabdi waldaan kun. Gonfoo mo'ichaa qabdi. Isa qabdu kana jabeessi eeggatu jedha. Akka si duraa hin fudhatamnetti. Akka si duraa namni tokko illee hin fudhannetti. Akka namni si duraa hin hannetti gonfoo mo'ichaa isa qabdu kana jabeessi eeggatu jedha. Ani garuu dafee nan dhufa jedha. Ilaa kiristiyaanonni hundumtuu kan isaan eeggataa jiran ishee kana. Dafee dhufu Yesuus Kiristoos. Wanti nuyi sodaa hin qabneef, wanti nuyi natti dhufa jennee sodaataa hin jirreef, gammachuu guddaadhaan kan nuyi eegaa jirruuf dafee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Maranaataa. Yeroo hundumaa kan nuyi eeggataa jirru. Amma sa'aatii kana yoo dhufe gammachuu guutuu kan hin qabu. Halkan utuu duraaf yoo dhufe gammachuu guutuu kan hin qabu. Utuun deemu karaarra yoo dhufe gammachuu guutuu kan hin qabu. Dhufaatii isaa kana eeggataa jiruuf kaman akkanaafidha. Maaliif dafeen dhufa naan jedhee waan jiruuf. Waa'ee dhimmoota kana yeroo dhattan ilaaltan sagalee Waaqayyoo keessaa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 3 irraa Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa. Garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa. Anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuu hin jiru ta'e isinitti nan hima jedha. Ilaalaa abdiin kennaa jiru. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuu hin jiru ta'e anu isinitti nan himan ture jedha. Iddoo jiru sana immoo isiniif qopheessuudhaaf nan adeema jedha. Lakkoofsa 3 maalitti jedha. Yommuu dhaqee iddoo sana isiniif qopheessu sana
iddoodhuma ani jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootiitti isin fudhadha. Bakka hin jiru sana akka jiraattanitti deebi'ee dhufeetan iddoon isinii qopheesse sanatti dhufee isin fudhadha. Ilaa dhaggeeffadhu haadha koo. Tarii biyya lafaa kana keessatti abdii kutataa jiraachuu danda'a. Akka namaatti fiigaa jirtan, kukkuraa jirtan, bareedaa ta'e haala dhangalaa'aa hojii kanatti taa'umsa dhabaarta, maatii wajjin, ijoollee wajjin yeroo teesse haasoftu, abbaa wajjin, haadhaa wajjin bakka yeroo teesse qabattu dhabaarta, hiriyaa wajjin yeroo teesse firii taatu dhabdeetta. Jireenya kana fooyyessuudhaaf callaqamaarta. Gammadi. Waaqayyootu karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gaaficha waan abdachiise kanatu jira. Yesuus akka nuun jedheera deebi'ee dhufan. Isiniif iddoo isinii qopheessuun nageenya. Mana abbaa koo keessa isiniif iddootu jira. Iddoo isa isinii jiru sana isinii qopheessuun deebi'ee jira. Deebi'ee dhufa gara keessan. Isinan fudhadha. Iddoo sana keessa na wajjin jiraattu jira. Haaleluyyaa. Waan kana caalaan itti gammadu hin qabu. Deebi'een dhufa jira. Gara ofii kootiittan isin fudhadha. Deebi'een dhufa. Gaafa ati baadiyyaa tokko keessaa gara magaalaa tokkotti hidhattu. Fira bukkee gaafa hidhattu. Magaalaa tokko keessaa gara magaalaa kan biraatti fira bira gaafa hidhattu. Yookaas immoo sadarkaa hojiitiin guddattee gaafa jijjiiramtu hangam akka gammaddu ilaali. Nuni biyya gammachuun isaa keessaa yeroo tokko irraa hin hir'anne, biyya gammachuun isaa yeroo tokko keessaa hin xinnaanne, bara baraan gammachuu guddaan keessa jiraata. Haaleluyyaa. Kiristoos wajjin jiraachuudhaaf adeemte. Kanaaf Yesuus Kiristoos akkana jedhee dubbata. Deebi'ee dhufa jedhe. Deebi'ee dhufaatii isaa sana gammachuudhaan eeggataa jiru. Maaliif iddoo Yesuus jiraatu jiraanna waan ta'eef. Beeta mangistii miti. Bakka namoonni jiraatan aangawoonni biyyaa mootonni biyyaa jiraatan miti. Bakkoota filatamaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Iddoo VIPdha jedhamee namoonni ittiin iddoo baay'ee barbaachisaadha. Iddoo bashannanaadha namoonni jedhu miti. Iddoon sun iddoo isa hundumarra caalu dhiiga Yesuus Kiristoosiin iddichi nu qophaa'utti jira. Kan inni ittiin karri sun banames dhiiga walichaatiin baname. Isiniin qopheessa deebi'eetan dhufee gara ofii kootiitti isin fudhadhan jedhu. Lakkoofsa 28 irraa maal jedha? 28 irraas dhageenyitti fuudhinaan. Boqonnaa 14 Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 28. Amma nana deema jedha iddoo kanatti. Deebi'ees isin bira nan dhufa jedha. Akkan isiniin jedheetu dhageessaniittu jedha. Amma nana deema deebi'ees isin bira nan dhufa jedha. Bartoota isaatiin. Deemuuttan jira garuu deebi'ee isin bira dhufa jedha. Mee Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 22 irratti immoo maal jedha? Ergaa kanas dhageessi deebisa. Akkasuma isinis amma gadda qabdu. Garuu ani deebi'ee isin nan arga. Garaan keessanis hin gammada. Gammachuu keessanis eenyullee isin duraa hin fudhatu jedha. Maaloo dhaggeeffadhaa sagalee kana irra isinii deebi'a. Ilaa dhaggeeffadhaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 22 akkana jedha. Akkasuma isinis amma gadda qabdu. Garuu ani deebi'ee isin nan arga. Amma isin gadda qabdu jedha. Deebi'een isin arga. Garaan keessanis immoo hin gammada. Akka gaddaa jirtu kanatti nafa. Kiristaanonni biyya lafaa biyya ormaa keessa jirtu. Biyya ormaa keessa jiru. Dacheen kun dachee kiristaanotaa miti. Darabaadhaa keessa jiraataa jiru. Iddoon kun iddoo leenjiiti. Kanaafuu Yesuus Kiristoos bakka kan keessan hin taane kana keessaa deebi'ee dhufeetan isin fudhadhaa jedha. Garuu isa kana keessatti isin hin gadditu gadda qabdudha. Maaliif jennaan waan kan kee hin ta'in irraa waan gaarii hin hedduu. Tarii biyya lafaa keessa jirtu keessatti qormaata qabdu, lola qabdu, dhukkuba qabdu, yaaddoo qabdu, siqiiqi qabdu laattee abdiin kutate. Kan kee waan hin taaneef. Biyya kana kan keetitti isa gammachuu qabu, isa ilillee qabutti garuu adeemutti jira. Kanaafuu maal jedhanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garaan keessan hin gammada jedha. Gammachuun keessan illee eenyu sin duraan fudhatu jedha. Sakam isa nu hidhannee isaa wajjin jiraachuuf adeemaa jiru sanatti. Eenyu gammachuu kana sin duraan fudhachuu hin danda'u jedha. Baay'ee natti tola. Dhuguma sagalee kana kan dhagaa jirtu. Utuu dhaggeeffattu mana keessa adeemaa jirta taanaan erga sagalee kana utuu dhagaa jirtu ililchaa mana keessa olii gad adeemu. Lafuma jirtutti biiroo keessa jirta ililchaa adeemu. Maaliif beektaa gammachuu namni si duraa hin fudhanne tokkotu kan kee ta'aa jira. Kiristoos deebi'ee dhufee gara ofii kootiitti si fudhadhaa jedha. Gaddamma keessa jirtu kana keessaa si hin baasa jedha. Gammachuu garaan kee hin gammada si jedha. Gammachuu kanallee eenyu si duraa hin fudhatu. Inni itti aanu hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irratti isin namoota Galiilaa maaliif dhaabbattanii Waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin biraa gara Waaqaatti ol fudhatame kun akkuma amma itti gara Waaqaa dhaquu isa argitan kanatti immoo deebi'ee dhufa jedha. Mul'inatti. Haaleluyyaa. Mul'inatti deebi'ee akka dhufu. Utuu argamu deebi'ee akka dhufu. Akkuma amma isin itti ilaalaa jirtan ol fudhatamaa jiru kanatti akkasumatti deebi'ee dhufuudhaaf jira. Isin maaliif dhaabbattanii ilaaltu yaa warra Galiilaa jedhan. Akkasumatti dhufa. Akkamitti deebi'ee dhufa kan jedhu sana walii wajjin ilaala. Akkamitti deebi'ee dhufa Yesuus? Waan lama isinitti hima yookaan waan sadii.
akkaataa Yesuusitti deebi'ee dhufu. Tokkoffaan humnaan deebi'ee dhufu. Humna biyya lafaa kanatti deebi'ee kan inni dhufu Yesuus inni tokkoffaan humnaan. Inni lammaffaan ulfina guddaadhaan deebi'ee dhufu. Humna isheen jedhamtu suni yoo yeroo naa kennee wanti inni dubbatu. Humna isheen jedhamtu humnaan dhufa gaafa jedhamu biyya lafaa kanaaf Yesuus Kiristoos gaafa dhufe jalqaba hoolaa fakkaatee dhufe. Kanaafuu hoolaa Waaqayyoo jedhama. Maaliif hoolaa fakkaatee dhufe? Sababa jedhamuuf biyya lafaa kana hundumaa keessatti yaada garraamummaadhaan dhufe namoota hundumaa akka isatti amananiif gara biyya lafaa dhufe. Namoonni hundumtuu akka isatti amananiif. Isa dhufes immoo hoolaa kan inni ta'eef hoolaa araaraa ta'e. Waaqayyo abbaa wajjin walitti nu araarse. Kanaafuu eekamaan nuni lafa raasaa nuni sagalee gurguddaa dubbataa sodaachisaa nuni garraamummaadhaan dhufe. Garuu deebi'ee dhufuu isaa lammaffaa irratti akka isa gaafa jalqaba biyya lafaa kanarratti dhufee dhalate miti. Sodaachisuudhaan humna guddaa dhageessisa. Seexanootaaf maccoolee seexanaa hundumaa. Luusferiif ergamoota isaa hundumaa lafatti gad dabalaa. Warra kan Kiristoos hin taane hundumaa jalaatti lafti raafamaa dhufa. Warra kan Kiristoos Yesuus ta'an duuka buutonni isaa warri ta'an immoo isaan humnaan mul'achuudhaaf adeemu kana simachuudhaaf humna guddaa argatanii isa simachuudhaaf gad ba'u isaanii isa simachuudhaaf gad dhiifamu isaanii meeqottaadhaan ilaallaa waa'ee humnaan mul'achuu isaanii kana. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 64 irraa akkana jedha nan dubbisaa. Yesuus immoo deebisee atumtuu jette ka garuu ilmi namaa ammaa jalqabee mirga isaa aangoo qabeessa taa'ee duumessota Waaqa irraa utuu inni dhufu arguuf akka jirtan isinittan himaa jedhe. Duumessota isa Waaqa irraa keessaa akka isaa wajjin duumessaa wajjin akka inni mul'achuu jiru arguuf jiraa jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irraa maal jedha? Kunoo inni duumessaa wajjin dhufuudhaaf jira. Iji hundinuu isaa ilaaluuf jiru. Warri isa waraananis immoo isa arguudhaaf jiran. Gosi nama lafa irraa hundinuu isaaf hin wawwaaqa. Eeyyee akkasuma hin taane. Warri isa waraanan iyyuu deebisan isa arguuf jiran. Gosi sanyii nama lafa irraa hundinuu isaaf hin wawwaaqa. Eeyyee jedha. Akkasumas hin taane. Kanaafuu Yesuus Kiristoos deebii akkamittiin dhufa kan jedhamuufi waan sadiin kana sirriitti qabadha. Humnaan dhufa deebii. Ulfina guddaadhaan deebii dhufa. Duumessaan deebii dhufa. Humnaan dhufa deebii. Warra kan saatii rakkina jalaa baasuudhaaf. Ulfina guddaadhaan dhufa. Warra kan saatii gammachiisuudhaaf. Warra kan saatii gadda irraanfachiisuudhaaf. Ulfina guddaadhaan mul'ata. Gaafa gara biyya lafaa dhufe isa jalqabaa keessa gaddeebi'aa ta'e dhufe. Gaddeebi'aa ta'e dhufe. Dallaa horii keessatti dhalate. Nama qomoon isaanii xiqqoo irratti dhalate. Qodaa horii keessaa nyaattu irratti dhalate. Hin gatama. Waan meeqatu jireenya isaa irratti ta'e. Amma garuu jira. Bifa sanaan dhiisee bifa ulfinaatiin dhufa jedha. Ifa ija isaa keessa homti nu ilaaluu hin danda'u. Surraan isarra jiru homti nutti dhiyaachuu hin danda'u. Warra kan malee, warra kan Kiristoos ta'an malee, warra cidha oolichaatti hirmaachuuf ayyamame malee, warra anaaf isinirraa kana, warra Kiristoositti aman, warra dhiiga oolichaatiin bitaman, warra dhiiga oolichaatiin miiccatan irraa kana. Eenyu tokko xuraa'oonni cubbamoonni, warri karaarra hin jiraanne, warri isa hin beekne isatti namanne sun ija isaa keessa ilaaluudhaaf hin danda'an. Duumessaan argama jedha. Waaqayyoo sagalee dhageenya kana hunduma isaallee nuuf eebbisu. Obboloota kanaafuu mata duree Waaqayyoo amanamaadha jedhu wal wajjin kan ilaallee Waaqayyoo isa amanamaa kanaaf amanamuutu isinirra jiraata. Waaqayyoo isa amanamaa kanaaf jiraachuutu isinirra jiraata. Isinis Waaqayyoof amanamaa. Gabaa daldaltuu keessatti Waaqayyoof amanan. Waajjira mootummaa keessatti Waaqayyoof amanan. Dirree hundumaa irratti Waaqayyoof amanan. Bakka hundumaatti Waaqayyoof amanamaa. Warra kan isaati warra dubbii isaatiif amanamaniif hin amanama. Warra dubbii isaa eeggataniif hin eeggata Waaqayyo. Warra dubbii isaa jaallataniif Waaqayyoo amanamummaa isaa hin eeggata. Kanaafuu dubbii Waaqayyoof jiraadhaa. Isiniin jechuun jaalladhe Waaqayyo baay'ee isin haa eebbisu. Iddoo nagaa keessa nu jiraadhaa. Eebbifama. Adaraa isinitti dubbadhaa. Yuutuubii keenya sheerii gochuun dagatinaa. Ayyaanni Waaqayyoo iddoo hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akka nuyi kana caalaa deddeebinee waan haaraan qabannee kan gara keessa nutti yaada qabdan koomentii jalatti nuu kennaa. Akkasuma dhaggeeffachuu akka dandeessan isinitti hima. Gooftaan isin